jiru yookaan waan hadisa jaamutti namanu an je'ee namni shakkii si keessa kaa'e shakkii amantii si keessa kaa'e. Maaliif ibaadaa namni akkamitti goota? Fakkeenyaaf warri gartee hadiisni hin jiru jedhu kun hi salaata moo salaatu? Ni salaata yoo gartee nama muslimaa ta'e quraanatti si amana eega jedhe hi salaataa mire طيب eega salaate quraana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaataa jee dubbate akka itti salaannu eessa dubbate quraana keessatti mee namni gartee quraana malee waan biraatti hin amannu jedhu kun deebisaa viidiyoo kanarratti hanaaf godhu yoo gartee rabbitti ka'amanu ta'e guyyaa aakhiraatti ka'amanu ta'e salaatani salaata shanan akkasimi salaannummaa kunuhu shantahuu eeysarraa dhagahee salaatu jira takkanaa qabadhu ayata qur'aana kam keessatti salaanni shaniin jirti takka lammaffaa yeroon